rakkoolee kalee yookiin dhukkubbii kalee haaluma salphaa ta'een mana keenya keessatti fayyadamnee wal dhaadamuu hin dandeenya yookiin ammoo ofirraa balleessuu. Dhukkuba kalee karaalee hedduun jira. Akkuma beekamu jechuun infekshinii kaleetu jira rakkoo hedduu. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa hirka fuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu isiniin jedha. Amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodin hordoftoota kiyya akkuma baratamee warroonni maatii koon tahiin viidiyoo koo ilaaltan subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Akkuma baratamee mallattoo bilbilaa olta jechuun rakaa viidiyoon akka gadi bu'een akka isinii dhufu itti aansee jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waa'ee kalee gaafii hedduu gaafatamaa jira. Obboleeyyan kiyya na dhukkubaa gara cinaachaa bakka jechuun uffata itti godhu kana mulli olitti na dhukkubaa na gubaa fincaanis na gubaa jedhanii hedduun jechuudha himataa jiranii. Kanaaf inshaallahu ta'ala qoricha isaa manuma keenya keessatti haala salphaan fayyadamne haa ta'u malee qorichi kun waan hedduuf kan fayyadudha. Inni tokkoffaan kalee cirracha kaleellee kan cirracha san baayisee akka boolii wajjin yookiin fincaa wajjin nurraa bahu kan nu gargaarudha. Inni lammaffaa jechuudha infekshinii kalee kan nurraa qulqulleessuu fi akkasuma immoo infekshinii fincaanii kan nurraa qulqulleessu. Obboleeyyan kiyya hedduu keessan kan na gaafataa jiran yeroo mana arabaa dhaqee mana arabaatitti mana yaalaa dhaqee jedhu intihaaba bawlinaan jedhanii intihaaba bawlii jechuun infekshinii fincaaniiti. Kanaaf infekshinii fincaanii tahuu infekshinii kalee tahuuyyuu hunda isaatu fuyyuu qorichi kun hedduudha. Warra keessan himee akkasuma mootii fayyadamanii irraa bu'aa argatantu jira. Immoo namni tokko tokko hin beekan jedhee yaada. Kanaaf har'a haaluma salphaa taheen jechuudha dhukkubbii kalee namoonni hedduu kan hin beeknetu jira. Cinaa gara duudatitti mul'ii kenna olitti bakka godhata uffataa kanatti cinatti yoo kan nu dhukkubu tahee dhukkubbii kaleeti. Akkuma baratame jechuudha kaleen yeroo nama dhukkubdu akkam akka nama dhukkubuu fi bakka kamtu akkam nama dhukkubaa maaltu nama dhukkubaa kan hin beekne adeemsa keessa ammootuyyuu fincaan kan nama gubuu fi akkasuma ammootuyyuu karaalee hedduun kan nama miidhudha. Kanaaf jalqaba irratti qorichi nu qopheeffachuu qabnu baala kana bugduunesaa jedhaniini biyya arabaatitti. Bugduunesni kun bu'aa hedduu kan qabuu fi faayidaa hedduu kan qabudha. Isa dhiidhee qopheeffannee booda sanii haala salphaa taheen jechuun manuma keenya keessatti shaayii bugduunesaa kana danfifnee karaa shaayiitiin dhuguu dandeenya jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya erga dhiidhee geessinee makarajitti goonee bishaan danfaatti naquun daqiiqaa 10 jiddu galeessa hanga 15 kennee yoo inni shaayii ta'ee jedhe kunoo haala amma argitan kana magariisa dhuguu ni dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin illee hojii fayyadamuu hin dandeenya karaa cimmaaqitiin yookiin ammoo tuyyuu juusii yookiin ammoo asiira buusnee jechuudha baasnee hin qopheeffannaa. Namoonni jechuudha tokko tokko keessattuu furdina hin qabdanii loomii wajjin dhiyeessitan jechuudha. Namoonni furdina hin qabne ammoo loomii ittiin kaleessina mataan isaatu bugduunesni kun dhumarratti kan isinii ibsuu fi kan isinii himu taha. Inshaallahu ta'ala maal gootanii bugduunesa kana dhiyeeffattanii dhiqattanii loomii takkitti hin dhiyeeffattanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni furdina qabdan qofaaf jechuudha kuni. Warri furdina hin qabne akkuma dura isinii hime sanitti kan fayyadamuu qabdanii bugduunesa qofa dhiyeeffattanii karaa kanaan jechuudha. Booda sanii bugduunesa dhiqamaa kenna waan maashina waa daakutti cimaaqii cuunfaa cuunfutti yookiin daakutti nayinee erga dhiidhee geessinee jechuudha. Booda sanii bishaan burcuqqoo tokko itti mayina ammootu warri jechuudha furdina qabdanii loomii fi bishaan bakka takkatti burcuqqoo takka cuunfaa loomii takkitti burcuqqoo cuunfitanii itti mayitanii booda sanii daayitan jechuudha. Kuni karaa cimmaaqitiin warroonni furdina qabdan loomii itti edaatanii loomii takkitti itti cuunfitanii warroonni furdina hin qabne ammootuyyuu ittiin dabaltan jechuudha. Loomii warri furdina hin qabne kalee qofaaf inshaallahu ta'ala guyyaa 3 keessa jijjiiramaa fi faayidaa isaa kan argatanii haaluma kanaan daayitanii jechuudha. Haala salphaan waan isin ajaa'ibaa irraa isa kana jechuudha yeroo dhuydanii jettanii kan dura akka isin dhukkubu wallaaltan bakka isin dhukkubu wallaaltan baay'ee kan isin gargaaruu fi hedduu kan isin fayyadudha jechuudha. Eegasii dhimbiibbaa fudhattanii bishaan kana jechuudha bishaan isaa qofa jalaa baafachuu hinna jechuudha. Bishaan isaa kana jalaa dhimbiibdanii maaliif gattaan isaa yookiin ammootuyyuu wanni isa jalaa bahu kuni kokketti kan nama rakkatuu fi akka dhuyne kan nama ittisuudha. Karaanii walumaa galatti bugduunesa yookiin baala raafuu kana isa bugduunesa jedhamu kana dhuynuuni karaa salphaa taheen karaalee lamaan kanaan jechuu karaa cimmaaqitii fi karaa shaayitiin shaayii biddirra danfisuu qabdanii bishaan danfaatti nayixanii faayidaan isaa hin tara. Kanaaf akkuma baratame furdina kalee irratti jechuudha furdina kalee irratti kan nurraa hir'isuu fi akkasuma mootuyyuu borcii garaa keenyaa kan fixuu furdina hedduu walumaa galatti kan nu gargaaruu fi nurraa hir'isuudha jechuudha. Kanaaf warroonni ammootu ani qal'oodha yookiin qal'aadha akkamitti
fayyadama kan jettanii hedduun jechuudha nama qal'is erga jettanii isin qal'innaaf waan hin dhuyne fi akkuma baratame kalee yookiin ammoo intihaaba bowlii isiniin jedhan san ijoollee hedduu akkas jedhaa jirti. Intihaaba bowlii jechuun infekshinii fincaaniiti. Kanaaf infekshinii ofirraa balleessuuf yookiin ammoo dhukkubbii kalee ofirraa hir'isuuf waan fayyadamtaniif jecha haala salphaa taheen isa dhuydanii haga fakkeenyaaf sa'aatiin itti dhuydan akka fincaan hedduuf isin fincoofsisuu fi kalee keessan qulqulleessutti fayyadamuun isin irratti dirqama jechuudha. Hangam fayyadamuurri jettanii fi guyyaa 3 keessa jijjiirama isaan argitan ka furdinaa osoo hin tahiin ka kalee jechuudha. Ka kalee guyyaa 3 keessatti jijjiirama isaa kaleen